Afuura ogeessa sin godhu. Waaqayyoon beekuusa isinitti mul'isu. Waaqayyo akka dabalee isinii kennu isiniif nan kadhadhaa jedheetu isa kanarra deddeebi'eetti hima. Kanaaf gadi siqee maal jedhaa? Ulfinni warri Waaqayyoof qulqullaan itti darbanii argachuuf jiran maal akka ta'e, badhaadhummaa isaa maal akka ta'e akkasin beektaniif Waaqayyo ija qalbii keessanii akkasinii banuuf nan sinii kadhadha. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Namni amanee galgala kana dhufee Waaqayyo kan keessan irra jalqaba, kan keessan torbee kana barri kun otoo keessan dhumee Waaqayyo ija keessan haa banu. Waa'ee ija banamuu laallaa. Ija gosa sadiitu jira. Ija gosa sadiitu jira. Tokko ija isa uumamaan arginu kana hadii gurraacha isa jenneetti hin adda baafnu. Ija foonii jechuudha. Iji foonii waan argu arga. Fakkeenyaaf warri duuba sana teessan waan as jala jiru oo tilmaamtan malee beekuu hin dandeessan. Kanaaf iji foonii waanuma bakkee irra jiru kana arga. Kanaaf daangaadha. Meetira murtaa'e duwwaa arga iji foonii. Ammas teessanii gamatti arguu dandeessu garuu waan achitti ta'uun beektan. Distaansii isaa murtaa'aadha. Amma laaluun nurra jiru hin ilaalla. Iji foonii inni amma ittiin ilaallu kuni egaa an tokko tokko iyyuu cufamaadha. Warra cufamees baneera. Tokko tokko immoo uumamumaan banamaadha waan ta'eef ija isa kam jechuu barbaade Waaqayyo galgala kana. Akkasin jettanii yaaddaniifani. Ijinni jalqabaa ija kami? Ija fooniiti. Inni lammaffaani ija lubbuuti. Lubbuun ija qabdi. Eeyyee akka sirriitti na dhaggeeffatan nan barbaada. Amma namoon yeroo nama waa dubbadhu kallattumaan iji keessan isheen lubbuu kallattumaan dhaqxee ilaaltu. Ija lubbuu jedhama. Fakkeenyaaf namni hundumtuu amma yaadaan jiru wantichi. Asuma teessanii gaafanani waa isinitti himu garuu tokkichumaan dhaqxanii ilaaltu. Ija lubbuu jedhaman fakkeenyaaf bakka ciiftan, mana keessan, karaa irra deemtanii galtan, hospitaalli jalduu eessa, caammas hin baay'ee jaallattan, amma sammuu keessanii dhufan jiru. Isti namni argitan. Hin argine moona. Asuma jirtu garuu ilaalaa jirtu. Gaafa waa'ee maqaa namaa isinitti dhaama ahaa jettu. In argitu nama sana keessa keessanitti mul'ata. Ija lubbuu jedhama. Iji lubbuu waan dura foon seef godhe. Fooniin argee keessa isaatti qabate irra deebi'ee si yaadachiisa. Ija lubbuu jedhama. Ijinni sadaffaan garuu ija hafuuraati. Iji hafuuraaf iji lubbuun kun walitti dhiyeenya qabu. Ija foon irraa gargari. Iji foonii waan arguu duwwaasaa. Iji lubbuu immoo waan arge seef godhee waggaa kam ji'a kama ta'u sammuusaa keessaa baasaa jechuudha. Ijin hafuuraa garuu utuu fooniinis hin argin asuma teessanii amma kallattumaan biyya dhaqxanii hin beekne tokko fidee isinitti agarsiisa. Iji hafuuraa gaafa banamu warri duuba jira sun maal iddoo kana akka jiru namni iji isaa baname in arga. Waan garanatti ta'u in arga. Waan biyya ormaatti ta'u in arga. Amma taargeettiin galgala kana isinitti haasa'u barbaadu iji hafuuraa iji qalbii keessanii hinni sirriin akkasinii banamu nan kadhadhaa. Waaqayyos namoota baay'eedhaaf ija bana. Mee iji koo hin banama jedhame. Waa'een jaamummaa hafuuraa baay'ee ulfaataadha. Gooftaan Yesuus jaamaan goototu jedhe. Maaliif? Jaamaa gootonnaan wal fudhatanii eessa dhaqu? Hallayyaa dhaqu jedha. Kanaaf namni iji isaa fayyaa nama jaamaa gottotee yoo deeme namni jaaman hallayyaan dhaqu jechuudha. Gooftaan jaamummaa isa qamaasa'uu barbaade. Jaamummaa isa hafuuraati. Waaqichi inni bara seenaa jedha Phaawulos. Yaada warra hin amaninii sana jaamseera jedha. Nu warri iji hafuuraa nu baname harginee nutti beekamee faarsina waaqeffanna lallabna. Warri iji hafuuraa jalaa hin banamne garuu ijuma foonii duwwaa laalan waa'ee Waaqayyoo beekuu hubachuu hin danda'an. Kanaaf namoonni baay'een kan dhagaa kaasan, kan dullaa kaasan, kan jecha kaasan gaafasi waa'ee Yesuus itti lallabdan dukkanaa oda sammuu isaanii maaltu dukkaneessee hafuura hamaasan. Kanaaf Gooftaan nu ibsuu dhufe, sammuu keenya nu banuu dhufe. Galgala kana waan namni dhabeessinii kadhadha.
waaqayyo ija keessan banee sin gadhiisu. Mee ameen jedhaa. Kanaaf ija banamaa qabaachuu fakkeenya eenyu waaqayyo ija isaanii bane kan jedhu laalaa deemna. Addaamiif Yoo'aan Eden Gannat keessatti cubbuu hojjetanii iji isaanii banameedha. Ijattiin hamaaf gaariittiin adda baasanii beekan hin baname. Isaan maal arginu kana kaleessa ija hafuuraa qabu jar gaafa seexanni isaan attaallalu garuu erga dogoggoranii kaasee iji isaanii hin banameedha. Iji baname ija waan gaarii godhuuf baname miti. Iji baname ija cubbuutti nama kuffisu, ija rakkinatti nama ergu malee ija ulfina waaqayyo nama laalchisu miti. Seexanni isa sirrii jalaa cufeetu isa hamaa isaan hojjechiisu saaqeef. Egaa achirraa dhufee waa'een iji banamuu kuni macaafni qulqulluun nutti hima. Guyyaa tokko Aggaaris dubartiin jedhamtu iji ishii cufamaadha waan ta'eef bishaan bukkee dhaabattee boosse. Maaliif? Iji ishee cufamaadha. Garuu bukkee dhaabattee boossi waa'ee mucaa ishiitiif. Isaan booda iyya mucichaa waaqayyo samiirraa gaafa dhagee maaliif gara kootti iyyitaa? Mucicha fudhadhu bishaan naqii kennii bedhe. Lakkaa bishaan bukkee dhaabatteetu boosse. Namoonni tokko tokko iji isaanii banaa miti taanan heebba bira dhaabatanii boo'u. Aggaar iji ishii gaafa banamu bishaan boollaa argite. Bishaan bukkee ishii jiru argite. Mucicha fuutee kennitee fi xannee oolchite. Galgala kana inni ija Aggaar bane ija kee bana. Mee iji koo hin banama jedhaa. Iji banamnaan eebbi jira. Iji banamnaan ulfinni jira. Iji banamnaan barbaadamuutu jira. Iji banamnaan orman kajeellattu ormasi kajeellachuu jalqaba. Kanaaf waa'ee ijaarrattas hin barsiisa. Akka iji koo banamuun barbaade namoonni ettan sinitti baay'een iyyuu akkana dhaggeeffatan nan barbaada. Istii dhugaadha fedhiin qaba waaqayyo waan dhukataa otoo natti agarsiisee warrattan. Fedhiidha ilaa amma akkatti yaadda nan barbaada. Fedhiidha waan tundu. Iji koo abanamu warrattamme. Iji koo abanamu waan boru ta'u warra arguun qaba. Waan waggaa kana ta'u arguun qaba. Waa'ee koo namni biraan natti himuun qabu. Waa'ee guddina koo arguun qaba. Waa'ee biyya arguun qaba. Waa'ee nama dhuunfaa arguun qaba warrattan. Waaqayyo galgala kana tokko jedhee ija kee cufame abanu. Mee iji koo hin banama jedhaasinu. Waa malee ergaa kana keessa koo keenya galgalaa kaasee sagaleen kun yeroon ciisullee keessa koo baay'ee deddeebi'aa ture. Kanaaf iji banamaa qabaachuu jechuun hubannaa hafuura waaqayyoo kennu, hubannaa macaafa qulqulluu, beekumsa sagalee waaqayyoo namaa laatu beeku hubachuudha. Kanaaf egaa hubannaa hafuura waaqayyoo kan kennudha. Namni ija banamaa qabu jireenya isaa keessatti waan inni ittiin beekamu jira. Dubbii waaqayyoo hubata. Iji keenya kun kan banamuuf maaliif? Dubbii waaqayyoo akka hubannuuf. Iji banamne taanaan wangeela yoo dubbistan sinitti hin dubbatu. Iji baname garuu dhoksaa iccitii gurguddaa hargee bira ga'a. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Iji qalbii keessanii akka banamu nan barbaada. Dhoksaa isaa isa safara malee guddaa sana akkasiin argitanii ittuu amantii keessan, ittuu tajaajila keessan, ittuu wal jaalachuu keessan akka itti fuftan waaqayyo dabalee ija keessan akkasiin banuun kadhadha. Kanaaf dubbii waaqayyo akka hubataniif iji baname caammaa soolii nama arguu caala dubbii waaqa arga. Iji baname hansoolaa mana namaa jiru arguu caala dubbii waaqayyoo ulfina waaqayyoo samirga abbaa jiru sana isa ilaala. Utuma lallabu Isxifaanos iji isaa banameedha miti. Namni garuu salaal iji isaa baname mirga abbaatti Yesuusin arge. Iji baname dubbii waaqa arga. Iji baname ilma waaqayyoo arga. Iji baname waa'ee hafuura qulqulluu beeka. Kanaaf iji keessan haa banamu wedha. Qalbiin keessan haa banamu wedha. Qalbiin hin banamne jooraadha, hidhamaadha, rakkataadha, hiyyeessa, kajeellataadha, dadhabaadha. Qalbiin baname garuu, iji baname garuu biyyaaf eebbataa ofirra darbe. Kanaaf waaqayyo ija keessan banuu barbaadeera. Mee iji koo hin banama jedhame? Siniif haa banu waaqayyo. Iji banamaan jiraannan balballi banamaan hin dhufa. Iji banamaan jiraannan tajaajilli banamaan hin dhufa. Iji banamaan jiraannan samiin banamaan hin dhufa.
waaqayyo dursee ija keessan haa banu. Kanaaf namni iji isaa gaafa banamu dubbii waaqa dhagaa, dubbii waaqaatti mi'a. Hojii seexanaallee adda baasa namni iji isaa baname, waa'ee bara adda baasa. Nama iji isaa banamaa shawwaduu hin dandeessan. Aasaadhaan hin shawwaddan, birriin hin shawwaddan, seexanni isa shawwaduu hin danda'u. Maaliif hoottan? Iji isaa banamaadha. Nama iji isaa banamaa micoon hin shawwaddu, mucaan hin shawwadu, beekaan hin shawwadu, warri soban hin shawwadan. Iji isaa banamaadha waan ta'eef rakkoon waldaa keenya, rakkoon bara keenya, rakkoon saba keenya inni guddaan balbala hojii banamaa qaba, ija banamaa garuu hin qabu. Kanaaf waaqayyo ija keenya isa hafuuraa qalbii keenya kana banuudhaaf jira. Qalbii banameetu wangeela hubata. Sammuu baname, ija banameetu waa'ee hafuura qulqulluullee beeka. Kanaaf akka namni dubbii waaqaan dhageenye, akka namni hafuura qulqulluu wajjin waliin arganne maal godhe daabiloosedha? Yaada garaa namaa, qalbii namaa hin jaamsee jedha. Namni gaafa iji isaa banamu, ija banamaa qabaatu fedha waaqayyo adda baasee beeka. Hin arga waan ta'eef. Kanaaf namni yeroo iji isaa banamu Yesuus hin arga. Ameen jedhame. Yeroo iji isaa banamu maal arga? Shiroon argu, caammaan argu, makiinaan argu, biyyaalaan argu. Gaafa iji isaa banamu isa jalqabaa jireenya isaa keessatti Yesuus hin arga. Guyyaa tokko Yesuus du'aa ka'eetu Luqaas 24:31 jarreen lama karaa Imaa'uus irra deemaa jiran waa'ee namicha du'ee haasaa deemu. Itti dhiyaatee wajjin haasa'ee gooftaan iji isaanii haguugamee waan tureef baruu hin dandeenye jedha. Garuu takka turanii erga inni isaaniif waa laatee isa wajjin akka turan kan baran erga inni biraa deeme agartuu isaanii ittifamee turedha. Wajjin oolu, wajjin deemu namoonni baay'een Yesuusin hin argin jiru. Garuu gaafa iji isaanii banamu inni du'ee du'aa ka'ee isaa akka ta'e baran. Hin baranedha Yesuusin. Ol kaafadhaa. Jireenya kee keessatti waan baay'ee barteetta. Argachuu dhabuu barteetta. Ol kaafadhu harka kee. Fira argiteetta, hiriyaa argiteetta. Waan baay'ee beekta umurii xiqqoo kanatti. Hamma irratti iji kee otoo hin banamin Yesuusin wallaaltee kan waldaa keessa teessu yoo jiraatte harka kee ol kaasi. Iji kee jalqaba yeroo banamu Yesuusin akka bartu si haa taasisu. Merka keessa raasa Yesuusin nan bara jedhame. Gaafa iji kee banamu Yesuusin wal barta. Yesuus arguu jalqabda. Iji baname Yesuus arga. Kanaaf qalbiin keessan, iji qalbii keessanii isiniif banamu. Warri arganii lallabaniif, warri utuun argin lallaban qixxee miti. Warri arganii kadhataniif, warri utuun argin kadhatan qixxee miti. Namni amantiin humti isaayyuu isa dhaga'urra isa argurraa amana namni. Namni arguutti irraa amana. Argineerra jedhanimi. Du'ee du'aa ka'eera argineerra jedhan. Warra argetu lallabe. Akka awwaalli duwwaa ta'eyyuu warra argeen lallabe. Akka Yesuus warra du'an keessaa ka'e warra argeen lallabe. Warri hin argineen shakkan. Himmaman. Argineerra jedhanii dhugaa ba'aa turan. Hamma garuu dhaloota iddoo kana jirtan dhugaa waaqayyo waa tokko isinii hawwaa jira. Utuu iji kee hin banamin akka dhalatteetti akka deebitee duutu hin barbaadu. Ol kaasa. Yoollee waan biraa arguu baatte abjuu argitee hin beekne abjuu guddaa tokko. Kiristoosin utuu raftu akka argitu. Irriiba kee keessa akka argitu. Sii kadhadhu waaqayyo ija hafuuraa siif haa banu. Ameen. Ija fagootti argu. Ija dhoksaa argu. Ija ulfina waaqayyo argu. Ija buddeen duwwaa wayyaa namaa duwwaa argu miti. Ija rakkina duwwaa argu miti. Ija mirga abbaatti Yesuusin ilaalu. Ija akkasii bana waaqayyo har'a. Haa ta'u inni kun an keessatti waan ta'eef dafee namaaniif. Keessa inni kun sabakkee kana miti. Keessa nama iji isaa banameef gufuu arga. Hirraa gora. Namni faana deemu immoo gufatu. Argaa deema waan ta'eef. As keessaa siifnaan lallabi salphaa, faarfachuu salphaa, raajuu salphaa, waaqaaf jiraachuu salphaa. Siin banamne taanaan ofii sin rakkiftu,
nama sirrakkif waldaa sirrakkif hiriyaa sirrakkif jaamaadha jechuudha. Waaqayyo jaamaa ta'uu kee hin barbaadu. Waaqayyo akkuma abbi argasi gottotee deemuu hin barbaadu. Iji kee banamee of dandeessee akkaati argaa lallabdu harkaa tajaajiltu barbaada. Istiifaniin qaba warrettan har'a siniifan kadhadha iji qalbii keetii dhiiga Hoolichaatiin haa banamu. Akka iji namaan banamne kan taasisu keessa maali yottan cubbuudha. Namni cubbuun jireenya isaa keessaru ija isaa jaamsa, yaada isaa jaamsa, hafuura isaa jaamsa. Namni fooniin ilaaluu hin danda'a. Garuu dhoksaa arguu hin danda'u. Waa'ee isaa arguu hin danda'u. Waa'ee biyya arguu hin danda'u. Nama cubbuun gaarradame homtuu itti mul'atu, samiin itti mul'atu, araarri itti mul'atu, fayyinni itti mul'atu kan jaamse cubbuudha. Siniifan kadhadha isa jireenya kee xaxee hafuura kee xaxee akka waaqa walan hin argine araara isaa akka hin argine eebba isaa akka hin argine maggaarrajaa ta'ee araara sirraa ittise har'a Yesuus irraa tarsaasu. Beelan qaba amma namni lamas keessaa hin gaaji isaa banamna. Biyya jalduu keessa nama iji isaa sirrii hin banamne lama gaadha. Isa keessaa tokko anaa tokko abba ta'e. Haa ta'u waan ija kee haa banu. Ila otoo balbala Ameerikaa siifa banamu nama baay'atamee jedha ol kaasa. Yoo iji kee baname waa'ee soorummaa siifa, waa'ee jireenyaa siifa, waa'ee faarfannaa siifa, galgala kana isa caaluu sii gadhataa jira. Iji kee maqaa Yesuusiin haa banamu. Iji kee haa banamu. Mee aameen jedhi fudhadhu. Iji kee hin banamaa ofirraa haftee biyya tajaajiluu jalqabdi. Mee argaan tajaajila jedhame. Argaan waaqeffadha jedha. Argaan kadhadha jedha. Siifaa taasisu Yesuus. Argaa lallabda kana booda. Argaa deddeebita kana booda. Kiristaana jaamaa taatee waldaa keessan teessu. Tajaajilaa jaamaa. Hojjetaa jaamaa, naggaadee jaamaa, hojjetaa mootummaa jaamaa taateen ol kaas dursitee waa argita waan ija kee banaa. Mee akkas jedha Waaqayyo jaamaa ta'uu koo jibbeera jedhame. Jaamummaa keessan jiraadhu jedha. In amantaa murteessite taana sii murteesseera Yesuus. Ila namoota jireenya keessatti jijjiirama argitan. Namoota samii banamaa argitan. Namoota ulfinni boruu sinitti mul'atu. Haleluuyaa. Ogummaa waaqarraa namoota sinii kennamu. Beekumsi hafuura qulqulluu namoota sinii kennamu. Yoo ana jette sirratti haa ta'u warraame. Of tuulummaan ija namaa golga. Biyya lafaatti maxxanuun ija namaa golga. Seexanaa gowwomsaa isaa jala jiraachuun ija namaa golga. Saa'ol gaafa Yesuusin argu ija isaa isa fooniinuma kanatti shaffarame. Gaafa deebi'ee kadhatuu fanaanii as garuu iji isaa hin banamne. Taqaffate. Gaafa kadhatamuuf iji isaa isa foonii duwwaa miti hafuuraayyuu hin banameef duukaa. Hargee lallabutti ga'e. Hargeera Yesuus kana hirga baname. Hoomtaa utuun turin guyyaa 3 caalaan turre. Hergee iji isaa banamee ka'ee deeme. Namni iji isaa hin banamne taanaan achumee ta'a. Asumeeta nama kanata rakkataa duwwaata siifan kanat yoo iji kee baname biyya biyyatti barbaadamta dheebuu wayii sii qaba Waaqayyo ija kee haa banu har'a. Namni iji isaan banamu taanaan sodaataa ta'a. Namni iji isaan banamu taanaan abdii kutataa ta'a. Namni iji isaan banamu taanaan wangeelli illee isa rakkisa isaan galu. Yoo kadhannaa illee isaan galu. Kanaaf iji qalbii keessanii akka isinii banamuuf nan kadhadha. Dhoksaasa ulfina isaa safara malee guddatu san akka isin beektan nan barbaada. Amanaa taanee waggaa baay'ee mana waaqaa keessa turre abjuudhuma sirriiyyuu hin arginu taanaan sheemin nu qabuu qaba. Iji keenya banamuu qaba. Nuyi iji keenya akka banamuuf tarkaanfii fudhachaa jirru. Kanaaf galgala kana garuu akkamitti iji namaa banama waan jedhu qabxee afurii isinitti hima. Andanya iji kee akka banamu sitti hima. Raajonni hedduu sii raajaniif iji kee hin banamu. Iji namaa isa jalqabaa dhuunfaadhaan yoo kadhatte dheebuu kadhannaa qabaachuudhaan
kadhannaan si keessa yoo jiraate Zambooda ani sakkee jikoo naa banamu nan barbaada naa kadhadhu jettanii namootatti himattan inni jalqabaa akka iji kee banamuuf sababni kadhannaadha. Nama kadhatu Waaqayyo isa jalqabaa sammuusaa banaaf ija ittiin waa ilaalu banaaf. Namichuma fooniin jaame tokko sinitti Maarqos 10:46 Barxoomiyoos jedhamu. Ijuma foonii kanatu jaamaadha. Sababii iji isaa foonii kun jaamaa ta'eef karaa irratti ba'e. Eessatti ba'e jedhe? Karaa irratti ba'e. Namni iji isaa jaamaa hojjetee cufaa bara keenya haala gaariidha. Namoonni tokko warri ija jaamaatiif tooftan ittiin baratan, tooftan ittiin barreessan, tooftan ittiin dubbisan haala teekinooloojii wal qabatee isaanii hojjetameera. Badaayyuu miti. Bara sana garuu warrumti fooniin jaaman kun karaa irra taa'u. Rakkoo dhalootaa warra qaban, rakkoo guyyaa keessaa warri qaban takkaa iji isaanii jaameennan ofitti ba'aa ta'u, namatti ba'aa ta'u, biyyatti ba'aa ta'u, namatu gottotee deema kan isaan ta'an karaarra xinnaa guddaa harka laalu. Rakkoo ijaati. Iji kee dukkanaa taanaan dhagni kee hunduu dukkanaa jedhe Yesuus. Namichi kun dukkana keessa jira. Yoo mana akka abaluutti ilaalaa jedha. Haa ta'u malee akka namaa ilaaluu kanawuuf yoon ilaalee nan hojjedhee argadhee yaada. Kanaaf gaafa namni iji isaa jaamaa ta'u dukkanaa'u falli koo abdiin koo citeera waan ta'eef nama kadhachuuttan deebi'a jedheetu murteeffata. Hamman jiraadhen jiraadhaa jedhee bakkeetti ba'eera. Garuu guyyaa tokko karaa bukkee taa'ee dhaggeeffata. Warra achiin darban sagalee namoota danuu karaa irratti dhaga'e maaltu jireedha. Namichi kun namicha baay'ee aktiiviidha. Guyyaa baay'ee horii argateera. Horiin jireenya isaa geeddaruu hin dandeenye. Ija isaa banuuf hin dandeenye. Amma namoota tokko horii qabu garuu iji isaanii jaamaadha. Maal goota iji kee jaamaa ta'ee horii guddaa qabaatte taanan ittiin allayyaa dhaqxa. Ittiin si ol galuu dandeessa. Warri iji isaanii baname garuu yoo sooramanillee maal akka ittiin hojjetan beeku. Namichi kun birrii argachaa tureera. Seenaan isaa garuu jijjiiramne. Iddoon isaan jijjiiramne. Haalli isaan jijjiiramne. Kanaaf harkaa gara afaanii jiraata waan ta'eef guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko karaa sana irra otoo taa'u Yesuus namichi Naaziriit jedhamu ilmi Daawit inni jedhamu Yihuudoonni immoo ilma Daawit gaafadan Masiin ilma Daawit sanyii Daawit keessaa nuu dhufe jedhanii waan yaadaniif lallaba kana namichi kun dhaga'eera. Ilmi Daawit argameera. Inni dhaalamaa hiiku, inni jaamaa banu, inni duudaa dhageessisu argameera. Gaafa jedhan biyya sana keessa waan jiruuf dhaga'e. Maaltu ta'aa jira jedhee warra darbutti jiran dhaggeeffatee gaafate. Yesuus nama Naaziriit sana tosiin darbaa jira. Hin murteeffate. Yesuusi utuu nu ta'e maal goona? Amma kalee namoota baay'ee irraa maallaqan fudhadhe. Har'a garuu Yesuus kana maallaqan gaafadhu hiyyee kadhadheen akka inni ija koo naa banuuf gaafadha. Haleluuyaa. Ilaalimee waa tokko sitti himaa. Harka keessa ol qabadha erga gidduutti dhufeera. Hiyyaati gooftatti iyyituun miilana iji kee hin banamaame. Mee aameen jedha fudhadha. Warra kadhattaniif iji keessa naa banamu warra. Anan na ajaa'ibu maaloo dhaqaa naa waamaa hin jenne. Maaloo dhaqaatti naa himaa. Maaloo rakkataa kana gargaara. Naman nuffee, hiriyaan nuffee, gooddanyaan nuffee, maalootti godhi jedha naa gaafadhaan jedhe. Ofumaa isaatii jalqabe. Yesuus ilma Daawit namaadha. Ofumaa jalqabe. Mee nama si jiraatti garagalii iyya kee ofumaa jalqabe jedhaani. Nama neegini ofumaa jalqabe kadhannaa jedhaani. Namni tokko namu eega. Raajituma eegdu. Paasterii duwwaa eegdu warra xinnoo kadhannaa danda'an. Kanaaf utuu iji kee hin banamin amma har'aatti turte. Har'a garuu waan akkana siin jedha. Ka'inatti ija kee sii banaa jedha Waaqa. Mahadagatola bahadia. Maskatu bahaliva. Ilame waatini kadhu. Utuu gamoon argatin, utuu makiinaan argatin miti. Utuu iji kee hin banamin sin ajjeesin. Ila ol kaasi kaa. Fudhattu eewtan lallabaa jira. Utuu iji kee hin banamin hin du'in. Iji kee haa banamu. Isa sii ta'u isa siin taane adda baafatta. Iji kee haa banamu. Isa si bayyadutti gaafa siin baata. Iji kee haa banamu. Na ajaa'iba murtoon namicha kana.
هنية ورومي فيها هنية خلنا نربي لا بنا نربيني مراتا مالي والدو يا كلت مايل خلنا نكرا هنية كيسا دوري رنجيجيري متا دوري بري رنجيجيري هر رأي جمتي كوي نسرين نابنا موغبا هر كنا مرة نمبوا لبنا متنا بيكوس كنا بورا ننكا هيجي كو بنا موغبا غابا هيجي كي بنا مي هر كنا مرة بوتا كرانا منسي بيكو راكاتا إسا سجالة يسوس وجه والاتبات يقر بنيان أنا ناجايبونا مون ندو سنجران سلا غرغارني هذا أيزو جبانو هر نقويا كيتي جرين جبهسو كابوتوري غارو يولالتن الجريران مالغوني ميكانيال دوندو مايون لباني جرتي ميكانيال توكو فاينا كي كالم بربان ملكاو كي كالم بربان قدتشو كي كالم بربان غارو أرغان سيقب هي سيكي سجروتو بالبلا سيبانا أوتوما مرتو واقعيو إيبا قدان غرا كيروفا چال جريران چال جن مالو تيجت چال جن مالا صفت نو ورّي كنا ما بانه ما نرجع چال جن بيري برباد دمتي أوينوكا إيشيل فورته يسوس هرّقو ياكوتي نبيرن دبرت سببي سايجي كوبا نبوغابا نمتي كم بودين نالادو نركسيني منا كراتي نباس غموتي نغلچي متي إيجي كوبا نمودا إيجي كوبا نمنا نونا نرجع تندي مادا ergan sigaba durse ijike abanamo warra ijike durse abanamo warri amen jetta sini tayerala wi kaniye sadade ijike wanja matef kan lebotef kan belofte ijike nya wangol gamef kan tufatama tale ijike nya wangol gamef namijikun ይገርመኛል ሂንዬ ሂየ ዋቀዳቡይ ሂየ ብያ አርሰይ ውይ ኢየሱስ ደርቤራዩ ኢየሱስ ጫልጀሮ ቶለ ሊብረደን ዝምጀን እንጀዱ ጫልጀር የዳፎን ጫልጀር የዳ ሰይጣን ዱፌ ማል ከረት ዋኑ ቤካ ጫልጀር ይራፌ ጫልጀር ይወደዶ ጫልጀር ይበረዶ ጫልጀር ማልይ ጫልጀን ማራቲ ጫልጀን ወልዳቲ ጫልጀን ከራቲ ሐረሚለን ሂጀን ኢየነም ነርገዩ ንይቱ ሂየ ሴና ከጅጅሩ እንጅርታን ሂየ መቃ ከጅጅሩ ኢየ ዶ ከጅጅሩ ኢይቴ ኢየ ጉዳ ጀላባታመ ሜ ለመስጅናት ገረገሊ ገረ ዋቀዮት ኢየ ጀላባታሪ ካለ ያሳቲዙ ማበራዳር በሲሱ አቹማያ ገሩ አረይሳ የተለየ ይህ አደተ ተቆጥ ደበለየ ኢልመዳዊ ነማሪደ ኢልመዳዊ ብሪና ከነንጀነ ዳቦም ነበ ዳቦን ጀነ ሱሬን ነራዱመ ሱሬን ጀነ ወያን ነራቲቂቴ ወያን ጀነ ነብራን ደርቢኒ ጀኮና ባሊያለ ይጂ ከዲ ጎሊቻና ባናሙ ገልገለገን مكاننا كنا يجيب نمنا نقول سنتي مولات أولفيني وي باقي كيسا سنتي مولات لا هذا غابورا هديا رتلة فيديا وانمني لكايم بين لكوفتا غابرجي كبنام أولفينا ورثي وجه ربنا الكريم بين أركيدا غابرجي كبنام يجي كيا بنام وريجي أوليشان يجا فورا بنام ويه يجا مندرا كيسا تدلال تلوامت يجا تنا الدنيا فورا توات لا هدي كفرادي أنا مورا يودي دانا نمافتا أولكا بدوركاكي واني جاكي أفورا بنو مي يا واقع يودا إجا كونا بني يدا سيفا بنو يسوس هنيه أدرانا برندر بن الجدي ورجلان النجيني جالوما بيجا مسانا بانكا بول ኢየሱስ ነብረን ደርብኝራ መቃ ኢየሱስን ወረጭ አልጀዲሲን ጀረን ብረስ ደበርሼር መጫልኝሩ ወዳያት ክርስቲያን ጫልጀና ሚደምት ኡቱመይኑ አስገኝ ወይ
Gaafa kadhannaa dhaabdee iji keessa golgamaa deema. Gaafa kadhannaa jalqabdu garuu waan ati argitu abjuun ati argitu yetalayyee ta'aa deema. Kan addaa ta'aa deema. Laadiikaa diyaala boora. Iji baname bofa laalaan bulu. Jawwee laalaan bulu. Hantuuta laalaan bulu. Iji baname samii banamaa laala. Iji kee haa banamu. Jira Yesus. Hinni janamaa banu jira gubaa'ee kana giddu. Ila namoota baay'eetu waa'ee kee arguu jalqaba. Situ waa'ee kee arguu jalqaba. Mee ameen jedha. Natti mul'ata namoota jedhan kana booda hin kaasawa. Argaan jira waa'ee kee natti argamaa jira. Ila waa'een hojii kee natti argamaa jira. Yeroo iddoo guddaa geessuun si argaa jira. Yeroo nama gargaartuun argaa jira. Yeroo dhukkuba kanarraa fayyituun argaa jira. Warra jedhan Waaqayyo hin kaasaa. Iji keessa naa banamu. Mekka zara harkeen waaqessa jedha. Siif haa ta'u. Utuma miqqanyaan jiru cal jedhu utuma jedhan dide. Maali iyyita cal jedhu ijjan. Maal gootare nan iyya malee. Heelaas kuuba hadiya. Lete kepo ila Waaqayyo namoota baay'eedhaan akkanadha. Hiyya kee addan kutin naannoo keetii waan asirraa galaafatu jiran. Ishoomma sagalee dhufu. Hiyya kee addan kutin balbala firaan hin banamneen sii bana. Mahadii kafee ilame sirriidha yoo namatti iyyitee namni si jalaa jallisa. Yoo waldaatti iyyattee dhimma kee hin bubbulchu. Hin dandeenye jedhanii ofirra dabarsu. Isa dhimma kee hunda danda'utti Yesus. Innoo Phexrositti hin iyyine. Yaaqoobitti hin iyyine. Warra gabaasan dhufanitti hin iyyine. Yesus jedhee adda baaseetti iyye. Abbaa keetti iyyi furmaata siilaa ta'in. Namatti iyyitan beeka. Habbatti iyyattan beeka. Habba kanattan beeka. Gaafa Yesus jettan hin dhufa. Sammuu kee bana dhufe. Ija kee bana dhufe. Harguu jalqabde saboon rakkina keessa teessee akka Yohaannis abbaa mul'ata. Biyya bofa, biyya lootu, biyya jawwee, biyya amaaketaa keessa taa'e lafa dhiphisaa taa'e ergaa bara dhumaa kan caafe iji isaa banameeti. Ergaan isinii qaba. Dhaloota bara dhumaa nana ol kaasaa utuu iji kee hin banamin sin ajjeesin. Waa'ee bara dhumaa iji kee argi. Arrarra dhaabattee borii kee argi ta'ee. Kadhannaatu ija namaa bana. Mootii Salamaffaa jaalaannoo lakkoo 18 irratti yoo laaltan Elsaa'i raajii iji isaa banamaadha. Hojjetaa tokko qaba naawoo tokko. Isaan booda Elsaa'itti dhufanii marsan. Warri Sooriyaa aadaa nama iji isaa banamaa in adamsama garuu namni hin danda'u. Dhufanii qe'eetti marsan. An argu Elsaa'i loltoota fardeenii warra dhufan miti. Isaan irra kan caalan. Tulluu marsanii kan jiran. Ibidda uffatanii kan deeman. Kan iji foon hin argine ilaalaa jira. Isa isaan wajjin jiruudha san wajjin jiru caalaa jedhe. Iji nama banamee sagalaasa. Nama namaa lodeessa kun dhumnee jedhamu caalli iji isaan banan. Namni iji isaan banamne sodaattee si sodaachifti. Warri iji isaanii banamoo garuu laga gamatti ulfina wayii arganitti deemu. Nama iji isaan banamne wajjin hin oolin irraa jijjiirradhu. Yoo ta'u baatellee dafii kadhadhuuf haa iji isaa banamu. Yesus gooftaadha. Maaloo dhumnee asoofti warri iji isaan banamne. Badii haasaa namni iji isaan banamne. Raawwadhee nan du'aadha namni iji isaan banamne. Namni iji isaa baname garuu utuma marfamee jiru samii banamaa laala. Igarbeen isa nan arge argu yaa abbaay. Isaan booda naawoo koo ija isaa naa bani jedhe. Maal laa godhi? Ija isaa naa bani. Mucaan dura sodaatu. Surreen akkasirraa ta'u, uffanni akkasirraa ta'u istee saraawwitiin qe'ee dhufee marsee jechuu laala. Akka amma taankii jeetti kilaashii baatanii hoggas eeboo baatanii gajara baatanii isaan nama lama. Jarreen kana hundi akkamitti ba'u akka foonitti olaalan garuu iji Elsaa banamaadha. Isaan booda mucattii raafamtuuf kadhate. Yaa Waaq ija baniif jedhe. Battaluma inni kana jedhee iji mucappa jedhee banama. Waaw! Gaafa laalu gaarota naannoo isaanirra jirani
ergamoota ibiddaa uffatanii jarreen sana achitti daaraa gochuu danda'an bitaan mirga isaan irra kan jiran laaluu jalqabe. Dhuguma jettee inni nu wajjin jiru jabaadha. Ila kana siin jedha Waaqayyo ija keembana haala keessa jiru duraaltee raafamtu. Ija keembana kana booda sodaan sin dhaalu. Ija keembana biyyaa taataadha Yesuus. Nadi baan. Uy. Hergeji isaa banamee fataa'e. Hallelujah. Nama sichinaatti garagali yoo iji kee baname sodaataan taatudhaan. Zamboora jarreen dhufte sana jaamummaatti ajajee ofiin arga. Igarmeenya nadi baan kutaa sana dubbistan. Warra dhufte warra fooniin isa qabuu dhufte hun jaamummaan dheera maqaa gooftaatiin gaafa ilaalu. Hundi ishii wani farda warri fiddee dhufte garatti deemtu dhabde. Ijoollee maal goonaa? Zambooda fuudheetu namni jisaa banamaa mootii biyya sanaatti geesse. Eebbi argaddaa nan fixan qoy maal fitta? Buddeen nyaachi sii galchi haa galtu. Gaafa achi geessu jishii wan baname baa nuu dhume kaa'e. Isaan booda morraa kadhatee jarri deebitee ergite. Lammataa achitti hin deebinu. Badee gudii taane ol kaase. Warri si loluu ba'an gaafa si bira ga'an salphatanii galu. Iji kee haa banamu gaa. Ila gaafa iji kee baname waa si balleessuu dhufe hunduu si biratti qabamanii galu. Ijuma kee haa banu Yesuus. Mee yoo dhuguma kadhannaan ija namaa bana jettani harka kee mirgaa ol kaasi waan inni dhagaa kan jettan yaa Yesuus jedha. Ija koo bani jedha. Waaqayyo ija rakkina laalu miti. Ija rakkina keessa taa'ee quufa laalu, eebba laalu, samii laalu, ulfina laalu har'a siniif haa banu. Mee ameen. Dhibee keessa taa'ee ija fayyina laalu. Iyyuma keessa taa'ee ija sooruma ilaalu. Rakkina keessa taa'ee ija eebba ilaalu. Sii baasaa kun Yesuus. Galateeffadhu irratti ati erga. Mee nan arga hidhaayyaatu. Sittaa mul'atu. Waan biraa arguu dadhabde Yesuus sittaa mul'atu. Jira Yesuus. Mee nan arga hidhaame. Siif haa ta'u. Argi maqaa Yesuusin. Dhugaa argi. Moo'icha argi. Ulfina argi. Ilame salphinaatu argiteetta maal sii godhe ol kaas. Dhibee yoo ta'e argite du'a yoo ta'e argite. Isa si'abe ulfina tokko utuun argin hin du'in. Eebba tokko utuun argin hin du'in. Waaqayyo warra hinaaffaa qaban ija isaanii naabaniiti. Isa lammaffaa ija namaa kan banu dubbii Waaqaa dubbisuudha. Kadhachuudha dubbisuudha. Hafuura Waaqaa haasofsiisaatii macaafa qulqulluu dubbisaa. Iji qalbii isaanii akka banamuuf dhugaa caafamee akka isaan hubataniif. Gaafa iji hafuuraa kee baname macaafumatu sii gara. Iccitii macaafaa hundastu siif. Utuu namni harka sirra kaa'ee siin kadhatin afaan haaraa soofta. Mahadagaatoo saaya. Utuu buddeen hin nyaatin otuma dubbisaa jirtu lahatos. Rehete kebee. Lahadii kaboora. Lakkaa waa'ee koof kana caafamee jira itteetti hojjuu taaltee Waaqa galateeffatu. Ija ittiin wangeela dubbistu sii baasaa kun Yesuus. Maaliif iji keenya banamuu dide beektu? Kanaan dubbifnu. Kuni gaafa bante ija sii saaqa. Garuu wanti inni jibboo jiraatu cubbuu keessa taatee hodhattee dubbistu siin galu. Hafuura qulqulluutti hirkadhu. Tooftaa keetti dandeettii keetti hirkattee macaafa biraan dhaqin nuffitee kaata. Naan galu silaa jettaa. Wanti caafame silaa naan galottaa hin cuftaa. Ati suma sanbataa duwwaatti hirkatta. Dubbisi. Manatti dubbisi. Asoofsiisi. Ganama, galgala, guyyaa utuma dubbisaa deemtu iji kee banama. Iji kee banamaa dhufa. Qolli wayii sirraa ka'aa deema. Laadaa kaataa laabaadiyaa. Waa'ee namarraa dhaga'uun sin barbaachisu. Waaqayyo sitti haasa'a deema. Laadaa gaboora hadiba. Anamma hinaaffaa tokkoon qaba sini. Isa namni waa'ee keessan argee sinitti mucaalaa. Waan ijuma kee bane. Waan keessa jirtu akkasitti agarsiisu. Waaqayyo waan itti deemaa jirtu akkasitti agarsiisu. Isti namni eebuu qabdan.
nama iji isaa banamaa eessa deemtee bira dhaqaarta miti namni hawaasaa deema wallagga deema ol kaas ergaan sii qaba iji kee yoo baname situ barbaadamaa ta'a maqaa Yesuusin irra iji kee baname amma raajiin maqaa waamu magaalaa kanatti ka'e otoo jedhanii nam tokko nafu nama iji banamaa hundumatu fiigee bira dhaqa in arguu laata waa'ee koo waa'ee haadha warraa koon argu waa'ee chiikii koon argu waa'ee saamunaa dhabuu koon argu waa'ee luka koo dhukkubsataa jiruun argu laata maqaa waamadhan jennaan nama achiin dhabdan maal waan ta'eef in arga namichi jedhu nama argummoo hunduma akka jeela ameen hamma kana booda in jettanii hin argitaa haa ta'u moo warra argan bira bichaa dhaquu barbaaddu isti warri nan argata nama lamallee waan argadhe nagaa deem maqaa gooftaa Yesuusin waa'een ajandaa biyyaa kana booda si gaafatama ila laados kepedia labora wanti nama baay'ee jalaa dhokate si jalaan dhokatu kana booda ija kee abanu ilmi Waaqayyoo gaafa kana dubbistu iji kee banamaa deema idaa gala keessa hin jira itti hin argite idaa ammaa kana ulfina akkanaa jira hin argineet raalaa baacaalaa baadiyaa nama eetta baqa machaa oltee bulta yoo kanaan dubbiste iji kee banamaadha qoricha ija kee banuu sitti maara isa jalqabaa kanadhu isa lammaffaa dubbisi ittuma didii dubbisi isaa booda waatu sirraa caadeema kana booda ani namaa miti an biyya lafaa miti an seexanaa miti an ofii koo miti an Kiristoos ulfinni wayii sitti mul'achaa deema kufaatee sitti mul'atu harkaa dhabi sitti mul'atu kophaa ta'uu sitti mul'atu lakka ulfinni naa yaadamee jira eebbi naa yaadamee jira guddinni naa yaadamee jira natti argamaa jira jetta har'aa booda ija ittiin wangeela dubbistu Waaqayyo qalbii kee abanu uffay ela ergaan naa dhufa milikkita iji keessan banamu namoota milikkita Waaqayyo amma isinii kennu jira gachiiftuu xiksii barreeffame dubbisaa bultu gaafa gajjettanii calliyuu dhaqtan Waaqayyo ilame utuma kanan isaaqiin namoota akkasii argeera milikkita Waaqayyo ija kee banu kana booda gaafa gajjilbeeffattu sagalee Waaqa sitti argama ergaa raajii raajamee sitti dhufa xiksii as keessaa sii dhufuu jalqaba iji kee milikkinni ittiin banamu kana jedha Waaqayyo warra dubbisuu hin dandeenye haadholii abbootii Waaqayyo ija isaanii bane argeera mee dhaqii kutaa akkanaa dubbisinatti mee ma ergaa shiitinaan jedhe ofii qubee tokkon dubbisanii waan ni jabanee bira kana jedhee natti mee maal jedha gaafa dhaqanii ilaalanii suma jedha milikkita iji kee banamu gaafa gajjilbeeffattee waa'ee kee gaafattu xiksiin sii dhufa ila namoota baay'eedhaaf karaa kanan deebii laadhaanaan jedhe Waaqayyo haa ta'u ila halkanuma gachiiftee harka dhaabatee si barsiisu argita jecha wayii dubbisaa deemta Waaqayyo warra akkasii warra hoos keessa raatan ija isaanii dhaabanii arraame shoo ulfaadhu hin amantu moo nagasuma iyyaara nama meeqataman gachiiftee kana booda yeroo kassaftuun argitu tokko jilbeeffachuu dhaqee qurbaa idaa namarraa qabu irra eega በጌታ በኢየሱስ ስም lafa oole waan namitti gochaa oole faatti itti dhufa gaafa gajjilbeeffattu kana booda kan si dursu sagaleessa lahadiba caafameera jechaa jilbeeffatta caafame taanaan immoo isa waan sii qaqate harkaa baafatteet waan ittiin waaqa qabattanan sinitti hima fidi fiddaa kan ittiin jettan sirina dhagee fidi fiddaa kan ittiin jettu wangeela naa caafameera ameeri jettu naa kennita warri akkas jedhanii warri iji isaanii wangeelaan banameedha ilaamee kana booda laatii kaafeedii alaboora namoota baay'ee milikkita ija keetu sii banamaa banamuu isaa immoo caaffatatu gara keetti yaa'uu jalqaba
So otuu tokkoon dubbatin tokkotu sinii dhufa. Thank you. Afurri Waaqayyoo dhufiti gaafa dhufe dubbii koo keessaa fuudhee isinitti hima. Milikkita iji kee banamu. Ameen jettu. Hin barbaadda. Ay anoon baranne kutaa shan hin galle anoo bacaa dambee kun jedhin. Amma gachiiftaa ergamaa dhaabatee si barsiisu argita. Mahadagatoo sepeediyaa. Ina amantaa dhugaa sitti hima abjuu kee keessa barachaa bultaa. Waa'ee biyyaa dhagaa bultaa. Iji kee banamee waan biyya irratti ta'u ilaalaa bultaa. Isaan booda yoo si simatanis yoo si simachuu baatanis isa argite dhugaa baata'ee. Kanaaf akkas jedhama ergamaan Phaawulos isa argitan dubbachuu bakka ittiin qaana'inaa. Mul'ata argitanii muuyyeellayinaa. Hin tuffatinaa. Namni waan argee waasee gaariidha. Itti mul'ate waan ta'eef. Maal argaa jirtee ergattu dubbatee booda. Ermiyaasin muka la'uuziin argee sirrii argitee. Iji kee gaafa banamu waa arguu qabda. Tafki si nyaatu daanoo si nyaatu hin argitu. Ulfina argita. Ishii kaleessaa beekta. Isa sadaffaani akkamitti iji namaa banama hafuura qulqulluudhaan guutamuudhaan. Kiristaanni hafuura qulqulluun machaa'e utuma machaa'u argaan jire. Itti mul'ata. Nama hafuurri qulqulluun keessa hin jiromtu itti mul'atu. Anuma warra itti mul'atee duwwaa dhagaa oolee gala. Nama hafuurri qulqulluun waa itti agarsiisu mee dhuguman isinitti hima. Utuu warri lallaban waa afaaniif fixinachi machaa'uu jalqabu tokko tokko. Ani durseen dhaga'ee namoota tokko tokko argeera. Ana waan durseen natti hime akkatanii mul'abe malee jedhu ta'anii warra hafuurri qulqulluun keessa jiru ta'aniitu laalu akka nama TV laalutti. Waaqayyo nama akkanaa si haa godhu. Hafuura qulqulluun dhabin. Yoo birrii dhabde maamitiin argatta. Yoo hiriyaa dhabde Waaqayyo hiriyaa isa tokko sii kenna. Yoo mana dhabde mana guyyaa tokko sii kenna. Waaqayyo hafuura isaa sin dhowwatin. Namni hafuura qulqulluu argate ija isaa banama. Kanaaf xiyyeeffannoon keessan kadhadhaa hafuura qulqulluu barbaada sagalee Waaqaa dubbisaa. Isaan booda dhuguman sinitti hime in sobee raajii sun jettu. Namoonni tokko tokko 40-30 salliu. Sagalee Waaqayyoo guutama hafuura qulqulluu macaafa qulqulluu dubbisan yoo ta'e 40 galuu duwwaadhaan hin banamu. Tarii meebii 40-30 galte banuu danda'a. Garuu waan barbaaddu san argachuuf dubbisi. Sooromuu barbaadda tana waa'ee soorummaa maal jedhama jaan? Raajii ta'uu barbaadda tana waa'ee raajummaa dubbisi. Akkamitti raajii ta'u? Akkamitti faarfataa ta'u? Akkamitti milkaa'u? Kadhadhu dubbisi. Dubbiin koo isin keessa raate hin kadhattu sinii ta'a waan tundu'edha. Dubbisi kadhadhu. Kadhadhu dubbisi. Amma kadhattu dubbisi. Amma dubbistu kadhadhu. Isaan booda iji kee banamaa deema. Hafuurri qulqulluun si to'ataa deema. Machaa'aa deemta bakka. Isaan booda maqaa waamu salphaadha. Silkii waamu salphaadha. Isaan biyyeessuus jennu kun hin banama bakka. Abanamu. Abanamu. Namoota gubaa'ee kana keessaa Waaqayyo dabarsee ajandaatti laatuun arga. Waanan si argisiisu kana booda kaatee caafta. Haa ta'u ilaa hadaa gaboora hadee waan argitu ka'ii caafe dheedhi ilaala gubaa'ee kana keessa ijoollee shamarran ijoollee dargaggoota abbootii waan argitu jalqabdu jira. Kana booda ajandaa kee miti ajandaa koo si harka kaawwadha. Isa si agarsiise haasa'uu jalqabda. Isa si dhageessise dubbachuu jalqabda. Harka kee lamaan nattas kaas Waaqayyo ajandaa haaraa si haalaatu. Ameen si boolaatu. Mahadagabo Jela hadibenia Lardi koporra hadibai Harki Waaqayyo narra tureedha lamni Waaqa hafuura Waaqayyoon guutame gara lafa gogaa sanatti deemeedha. Ol kaas gaafa ilaalu waan baay'ee argee dubbachuu jalqabe hafuurri Waaqayyo lafa hedduutti si haa ergu. Waan samii kana booda isinitti haa mul'atu. Namni iji isaa baname waa'ee lafaayyuutti mul'atu bara. Waa'ee samii adama. Maaliif waan lafaa abboonya beektu iji keenyatti hin banamne? Amma waa tokko akka yaaddanan barbaada.
utuu daqiiqaa 30 waaqayyo fooniif hafuura keessa wal keessaa fuudhee samiirra isa jiru sin agarsiisee deebi'uu barbaaddamoo asuma turuu barbaaddaa jedhee filannoo sinii kenne. Foon keessan gaafa hafuurri keessan keessaa ba'ee lafatti baalo yaada biyyi goodaadhaan wal ciree wayyoo hin du'ee wayyoo hin badee anaan hin du'ee jechuutti utuu gooftaan itti deebitaa siin jedhee waan samiirra jiru si argisiise maaloo itti nan deebisin jettu foon sinirra jiru tortoraa hajaa akka ta'etti sinitti wayyoo maaloo biyya sanatti nan deebisin jettu utuu nolii siniifi waan hin nolii nuuf hin himneef waa'ee lafaa boonna waa'ee fooniif iyyina dhuguma sinitti himaa maal gochan deebi amma yeroo tokko habduu garmalee sinitti tolu keessa seentanii utuu namni keessan dhufee sin kaase maalumaaf seexana moot itti deebi'uu hin dandeessa maalumaaf natti dhufeetu tuubari'uu baatees abjuu san keessaa ka'uu baattanii utuu daqiiquma muraasaaf waaqayyo ija keessan banee sin fuudhee sokkee hin deebisin foon koo kanatti filannoo too sinii kenna namni waan itti mul'ate lallaba akkas jedhee Museetu Kanaaniin arguudhaaf deemaa jira amma otoo Kanaan hin galin gaa kana wajjin jirtuun barbaada kana wajjin deemtuun barbaada waa tokkoon sirraa fedha yaa waaqayyo maalidha innaan ulfina kee na agarsiise ulfina hin quufamne mahatiya gaafa samiin banamu beela dagatta dhukkuba kee dagatta jecha namni siin jedhee dagatta waraansa sirra jiru dagatta gaafa iji kee baname bineessa naannoo keetti si nyaachuu muummatu qubayyuun qabdu jara yaaduma wal fixu naannaanii waaqayyumti ija rakkina keessa taa'ee ulfina laal olkaas ati labaadina magadoo labaadiya ija iyyuma keessa taa'ee quufa laalu dahadagadoo sedabaadiya biyya dadhabaa kana keessa taa'ee ija baname addunyaarra yeroo deemu of argu waaqayyo ija akkasii siif banuu ameen. Hafuura qulqulluu si malee ooleen bulu jedha gaafa hafuurri waaqaa sirra bu'u waa'ee kee namarraa dhaga'uu hin barbaaddu ganar innuu sittima oo balleessite sittima yoo dogoggorte deebii mucaa koo siin jedha yoo hafuurri waaqayyo sirratti moo'e bakka kasi kasasu nama biraan dhufu isumatu deebii siin jedha gaafa hafuurri waaqaa sirra dhufu yoo cimaa ta'u ayizoo anu si wajjinan jira yoo gadditellee ayizoon gaddinen sin gargaaraa jedha hafuurri qulqulluu foon keenya caala nutti taana ውበታችን ሞገሳችን ulfinni keenya miidhaginni keenya isa malee gatiin qabu hammam faarfadhaa hammam lallabaa hammam uffadhaa hafuura qulqulluu malee zeero namni iji isaa gaafa kan banamu gaafa hafuurri qulqulluun irra dhufudha nama hafuurri qulqulluun irra dhufe milikkiti isaa ija banamu isa dhumaa nama ajajamuuf waaqayyo jabana sagalee isaaf nama ajajamu hafuura isaaf nama ajajamu isaan kanaaf waaqayyo hijabana gaafa hiji kee banamu milikkita tokkotu sirratti ta'a innis waa'ee Yesuusii galaa deema dhugaa wangeela sirritti hubatta namni si gowwomsu takka hin jiraatu hin attaallalamtu namni argee dhufee si gowwomsu namni iji isaa banamaa micoo iji ishii banamtu baname duuriyyeen hin gowwomsu shiftaan arge hin gowwomsu maaliif kufee qixxaa'e namni beektu ija isaatiin banamne micoo iji ishii banamaa mucaa iji isaa banamaa yoo gaa'ila godhatu hin dogoggoru namoonni tokko iji isaanii banamaa miti waan ta'eef dukkanatti deemanii dukkana keessatti dhumu gowwummaarraa of eeggatta gaafa iji kee baname wanti si gowwomsuuf sitti dhufu kamiyyuu sin argatu jireenya qulqullummaatti jiraatta of argaa deemta waan ta'eef namni iji isaan banamne jireenya qulqullummaa kan jedhu iyyuu dhufuuf namni gaafa iji isaa banamu jireenya isaa qulqullummaatti eeggachaa deema gaafa iji keenya banamu kiristoosiif akka dhugaa baanu ta'a
in caljanne teenyu nan arge ilaa jireenya jira ulfina jira waa'ee Iyyesuus namootatti lallabuutti kaata gaafa iji kee banamu injifannoo hafuuraatu sii dhufuu jalqaba bakka deemtu hundumatti injifataa taata mo'ataa taata namni iji isaa baname kufaa miti mo'ataadha kanaaf Waaqayyo ija keessan banuu barbaade istii Waaqayyo ija koo haa banu warratti harka keessa walitti tumaa galateeffadhaa Waaqayyoodhaan mo'attoota ta'uu barbaaddu ija koo bani yaa gooftaa amma barri kun baratti baay'ee wal xaxaadha waan nama gowwomsu baralitti namni adda baafachuu hin dandeenyedha namni iji isaa banamaa qalbii isaa banamaa dhaga'uudhaaf arguudhaaf qophaa'an hin dogoggoru amma akkasii waa murteeffattan barbaada amma biyya kana keessas ta'u biyyoota baay'ee irratti namoonni iji isaanii banamuu xiqqoodha namoonni waa arganii waa kalaqan xiqqoodha namoonni waa arganii tajaajilan xiqqoodha namoonni waldaa keessa teenyu baay'eedha bootaan wal nun ga'u garuu iji keenya baay'een isaa shanfanamaadha utuun argii waggaa 20-30 waldaa keessa teenye amma akkasii murteeffattan nan barbaada milikkita tokko yoo amma arguu baatte galgala utuma raftuu Waaqayyo akkasii argisiisu inni ija aggaar bane ija kee akka banu kana booda harka namaa in eeggattu ija namaa keessa in ilaaltu Waaqayyo karaa milkaa'ina kee ija kee banee sitti agarsiisa Shoo sagalee tokko naa dhufa mee hirkataan ta'u jedhame ergaan kun ergaa nama danuuti xigganyaa tonu hirkataa beektu hirkoon jalaa kaanaan achumatti hafa namni tokko namatti hirkatee jira haalatti hirkateera baratti hirkateera akkaawuntii isaatti hirkatee jira ol kaafadhu namatti hirkattee baratti hirkattee barri kee jireenyi kee gadi na deemu yoo saasi jalaa kufa wajjin kufta waan ta'eef ilaa Waaqayyo akkasiin jedhu ana turkoo sii taate xigganyaa taatu namarratti of dandeessa ija kee nan banaadha Waaqayyo mee harka kee dhabee natti as kenni inni kun ija namaa bana ergatee dhugaan sagalee Waaqa sitti lallabee ergatee guyyaa irraa kaasee iji kee haa banamu gurri keessa haa banamu mee yaa Waaqayyoodhaan aduukaa ija koo naa bani jedhaa siif haa banu Yesuus rakkataa ta'uu ni nafa boo'aa ta'uu ni nafa yoo boosanillee ulfina Waaqaa sin boosisa iyyumni sin hin boosisu dhukkubni sin hin boosisu jaalalli Yesuusitti namee si boosisa gaafa iji kee banan mahatagos evela hadia mahalus kepelevoy elevetena mahadia gova lahadi kapanya sandola hadi vena kesuma tajaajiltoonni of qopheessaa iji kee banamtaan namni gatii kee hin qabu dhimma kee hin qabu lahados kepeya